Maatiyoos boqonnaa tokko lakkoofsa lamaa kaasee hamma jahaatti isa jiruun dubbisa. Waaqatanii maqaa Maatiyoos boqonnaa tokko lakkoofsa lamaa kaasee. Yohaannis cuuphaan utuu mana hidhaa jiruu hojii Masiihichi hojjete hundumaa dhaga'ee karaa bartoota ofii isaatii Yesuusitti dhaamsa erge. Kan dhufaa jiru si'i moo yookiis kan biraa eegnu jedheen. Yesuus immoo deebisee deebi'aa waan dhageessanis immoo waan argitanis Yohaannisitti himaa. Kan jaaman hin argu, kan okkolanis hin adeemu, kan lamxaanis hin qullaa'u, kan duudanis hin dhaga'u, kan du'anis hin ka'u, hiyyeessotaafis misiraachoon hin lallabamaa jedhee isaanitti himee jedha sagalee Waaqayyoo. Irra deebi'ee dubbisaa akkas jedha lakkoofsa 5 kaasee. Kan jaaman hin argu, kan okkolanis hin adeemu, kan lamxaanis hin qullaa'u, kan du'anis hin dhaga'u, kan du'anis hin ka'u, hiyyeessotaafis misiraachoon hin lallabamaa. Tolaadhaaf amanamaa kan taate Waaqayyo Abbaa keenyaa maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin waa'ee yeroo kanaatiif galanni siifata. Yaa Waaqayyo fuula kee dura jirraa dubbiin kee dhugaadha. Ani immoo sin kadhadha maqaa Yesuusiin karaa dubbii kanaa tokkoon keenyatti dubbachuu jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo si kadhannaa dubbii kana nuuf ibsuun, yaa Waaqayyo dubbii kana nutti mul'isuun isa dhageenya immoo itti jiraachuu akka dandeenyuuf maqaa Yesuusiin ati nu gargaara. Nu wajjin ta'ii maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Loora mata duree gabaabaa baay'ee waan gabaabaan dubbadhaa. Irratti dubbachuu barbaadu Kiristoos lafarratti sadarkaa inni keessa darbee fi Kiristoos lafarra yeroo jiru sadarkaa inni keessa darbee fi jireenya nuyi amma keessa jiru wajjin wal bira qabnee ilaaluu mata duree dubbatan dubbata. Kiristoos yeroo lafarratti ture haala inni keessa darbee amma immoo nuti jireenya keessa jiru wajjin wal bira madaallee ilaaluu isa jedhu irratti dubbachuu barbaada. Akkuma beektan Gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra yeroo turetti barri tajaajila isaatii waggaa 3 walakkaa duwwaa ture. Waggaa 3 walakkaa sagalee Waaqayyoo lallabe, waggaa 3 walakkaa misiraachoon dubbate, jaamota ija isaanii bare, booboo diriirse, naafa diriirse, dinqii guddaa hojjete. Waggaa 3 walakkaa booddee garuu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara mirga abbaa isaanii ol bahee jechuudha. Garuu Gooftaan eega guyyaa tajaajila jalqabeetii ka'ee lafa kanarra yeroo turetti waan baay'ee keessa darbeera. Sadarkaan Gooftaa Yesuus keessa darbe sun sirriitti dhaggeeffadhaa. Sadarkaan Gooftaa Yesuus keessa darbe sun har'a jireenya keenya wajjin wal qabnee akka ilaallu barbaada. Kana irratti isa Yohaannis amma dubbate, Yohaannis cuuphaatu dubbate kana isa Yohaannis amma dubbate xumura irratti gabaabsee dubbate. Garuu Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa kanarra turetti maal keessa darbe? Wanta kana kanaan dura iddoo tokkotti dubbachuu yaaleera. Sadarkaa yookaan haala Yesuus keessa darbe sana namoonni baay'een keenya akka namaatti keessa darban. Maal inni sun? Sana waan arfan shanan tokko dafee isinitti himu. Inni dura Gooftaan wanti inni keessa darbee tokkoffaan yeroo gaaffii yookaas yeroo shakkamuuti. Mee jedhaa hundi keessa? Sagalee keessa tirime. Mee jedhaa yeroo gaaffii yookaan yeroo maalii? Okay. Maaliif kana jedhee amma fakkeenyaaf namni isin hin beekne tokko yookaan immoo baay'ee keessa akka booda eegaa namni isin hin beekne tokko amma gidduu keenyatti keessummaa dheedhamee yoo dhufe gaaffii keessa kutu jira. Namni tokko maxxanee nama qabatee yoo dhufe nama suufii uffate nama gateettii isaa bal'aa nama baqqaa yeroo adeemsisaa adda ta'e yookaan bubaa'ee keenya keessatti arginee hin beekne tokko tamee qabatee yoo dhufe mee gaaffii gaafata namni ba'a. Wanti keessa dhufe. Abee eenyunni ilaala. Kaan keessa uumamaa jettu tameen warra maal qabatee dhufe. Kan biraan gaaffii isin gaafatan kun
Hojii samaan kabraman kaaftu beewaa nama kana eessaa dhufe ana wajjin jirtu eessaa dhufe namni kun eenyuuni eessaa dhufe maal hojiinsa ittaansa waan baay'ee beewaa kaafta kabiraatti ba beewu jedhe maaliif dhufe la maaliif dhufe namni kun Now, nama si berita umat itu tiga kali. Arbitnya, nasi kita ni curang. Lalu apa kasih nama? Nama saya nama si berita umat itu. Beta nama kan? Dia beta ya. Dia beta nama kan? Oh kalau kamu nak kasih dia sini dia bisa tak? Fula sawan dia pun nak makan. Oh kalau mau tadi, why sini jalan mana? Televisi rata jalan tu nanda. Oh kalau sawan, Yesus Kristus. Lama kanada yero debuda ufela gapi inura isana pro enuna bikumisa who is this man enuni en isana wani gapi sakala kesa niko dinki inni golukun inni dinki golukun enuni esabi de kana unduma ndo bayra imbedu tinamaka popolasa mare family popolasa ya family wala bandara kesa grafiti Gapi kesan itu kami Yohanes samar ke bawah kasih tu malah dia pada Yohanes kupan of course waktu bayar lagi kuai Yohanes kupan lagi pada Yohanes untuk apa Yesus Kristus ini bagi ini sakarya itu baca segala orang yang kesan Kristus bukan nasa dirat karam itu mana tu jadi berapa kali untuk tu gajinya ini gajinya apa mana tu halajan masih cap marmana karang pesa lelawat berwasa Lukas itu ada Thailand dan Lukas pokoknya lamar aja Yohanes ini kerja ni dah betul ati masih capo ati ini jadi dah benar Yohanes kita segala buat kayu Hindu sini wah Yesus ugabai akan sini ugabai ada meeting ada masih cap ini ini na bod dia fufja isana bod dia fufja ani kope ni tasadi abe hikunde ndau ani gele wani swai masi chatu patira batam siritra de pata ani ubuke salifa bishani isin chuba ini na bod dia fufja abi dar si chuba abi to abe abe ini na bod dia abi dar si chuba bisa bod dia abe Semua tu fani mahal masih itu. Macam itu, kotor kopai, muka jaga kaya kira, isin ijolnya putih. Ekam satu fujara, akasin badan egu di sini tu. Kapan itu fani kumpulan itu berjutaan. Mahal boleh. Masih boleh tu. Umnan nama rawi, umnan nama tamani boleh tak? Impitina. Isi walikan sasa, walikan sasa pada motor tiba tu, sebab dia pas bisa tu. Why Yesus tu patera, Yohanes. Betul ni kerana nami why bofta kes gawe Yohanes tu betul ni kerana. Matius pokoknya aku nak korero go. Isan tu situ ke abad ini jalan apa ni? Bagi dia, juga butuh tu sah. Wabe, akati Yesus ini. Ini tu fuf jiru. Siapa? Kamerain tu, kafi kerana tadi. Siapa? The time of question. Amma tu kata di mana pun satu kali kan dia tadi. Hojijal kabdani, bifakeh sekarang kunjung kumajira. Esa tu sini. Nama Esa, hojin siuman. Yesus, waktu ini dia lakukan kisah dan berkisah ini toko. Yero kafi yoka, yero shakamu baye zani shakamu. Ini pun tadi masih kita unapu. The time of question. Yero kafi. Kan salma terberat. Wanggela kisah ini duka apa? Marcos bukan apa tu kalau kau sedih cerah, akan cerah. Kau tu mama ini yokamu abu mali ini nanti karena boka. Who gave you this authority? Akan saya kenapa? Akan tidak mau tak lagi tu.
كنا سديت لك وسد الدنيا لم تكن أهم بس هذا يسمى وانسى جدا النظام بتعمل من الموميوال بس كنا سديت الدنيا جرا باقي سالوا عن السديتين هذا هو أنا قررت إنسان إجابين يؤدي يعني إسقاطهم. بات أنا ده. باتري. أبد. أدين هو أيوة. نوم تكتب تاني تقول سيتاني لا تاني. أدي. سيد أنا أكتر كابول ولا تقول. بقولنا سيد أنا سيد أنا أكتر كابول أمري تقول. سيد أنا كابدا. يروح كافيت يروح شك كمو. نمجو سيكنا كبابو من نمجس لسنين أما تنا ما أعرف الدنيا بايد كيسا لما تتنمات زي تتاين وفكرش يروغا فين إذن كيسا بردن يسوس كريستوس بيجا بانا يروغ ريتي يروغا في كيسا بردن يروغ شكمو سيكنا كابا يوكا وانت غرغرا مغاس غرغرا سيكباسو يروغا في كيسا بردن إني لما دا جريني كي نور جوال كمي سيكتا كرسي زيني ركز دي أني دا يشكالي مدير إساق في إيو كوني ديكي كان إساق دي بقى هم نمالي كان بقى جرى إني إيو نمي كوني لو نوضو قطبائي لكي أبال ساعي أني وجي أبال كوتو جيجو أفن فيني واني سدي دراتنا تريد بيفتاني أما سيدي سيدي كافا أبال كي إيو أبال كي إيو نمتين lama fa nidrai magafi lama fa yerosi matamu menjira amas yeromani durai magafi kesepura apa bodi jadi yerosi matamu yo kali yerobar pada mana boleh koftan minani sanya kis namote kumisha anto kichal min anna kan gubertota namote muto ijole ekanya tadi kufani model Lukas pokoknya pokoknya kau sedih dari korban eroda ini kita kasih minanya tadi kufani nama kaki kita terlebih nama tulen namanya nama kasih tim itu tadi kenapa ada waktu ini bukan mau kita ibak asbar banda eroda pindah dari mama tadi kira ini kisah karena kisah ada bertujuan Teke yero kasi kana bayo fengata lafa sinin kana mo yero sinin na mahara yero gani yero dura gafi na kankau isa talu tigalu lafa sinin kana yo puta bana yo wajini kuna minna mana ta mo yero nan kabui yero barba da inni kuni sisin barba inni suni sisin barba Yesus Kristus bocani ko igala tuote na onko kursa tegira ya bofta kotu ti manna ko na ila na baiki si na onko na ila ngere ti rupate himbar baru na motu nuntu bofta ni rut barbadu nu wala wala zikir ini durai roman Geram dikasih inilah mata kami itu simpan pada Eropa pada itu dan wanita Eropa pada kuai nama itu Eropa pada undang sini itu Eropa pada oh dapat guna pada dapat pada garasi noam garina noam namun itu nama pada betul Eropa sana betul Yesus Kristus kena kisah derbe offeran karena Eropa kasihkan isa sa dapat anda Eropa pada muka Erosi matamu pemisah dapat akan dagang nishi Erosa tifamu mekira begitu di mana mau tiru koftan si mana dagang benuti nama kasih nama siwarpan nanti punya siwarpan ya koftan saya tak siwarpan jangan begitu dia bisa juga lagi jadi main ini koftan pesanan
Maatiyoos boqonnaa 9 lakkoofsa 34 namni tokko naaf dubbisu. Bataau loh ikan lo. Waktu mana koti fayyisi ada mana aku fayyisi ucapo yang bofta kotu nalani. Waktu kita dubisi. Hari Sandikaru. Mana ni? Hari Sandikaru humna anggapa setonatin hakurota hamota imbasa jedhani. Belala. Nabi pun humna anggapa setonatin sekarang apa? Setana bahasa. Tidak bisa untuk soba. Sini kalian, karena sebab kamu, saya ambil jalan. Yeronan fulla isim Allah tujen. Yeros milat bayi taniyatan. Atau kata kau yobar badi kita tu kita tu kita tu injil jadi nak ini. Injil jadi ini. Maka karena sebab kamu luar, inar kasih ni rukute. Apa saya sasab baru. Yeron ni fulla sini berada itu juga bokta Yesus Kristus. Fai kisah saya sampai. Yeron grafi kisah sampai. Yeron si macam Yeron arti tu tamu. Yeron namun tu tawar baru kisah sampai. Amma Yeron sakit kamu ke. Yeron sakit kamu. Markoran. Aku hatu di area kami markoran. Kabarin fulla sahabat di markoran. Itu tuan. Isa mondio. Kabandan, kabalan ini mana? Kabandan bukan sudah ni. Itu pada kita lihat. Padahal sini kita nak katakan. Selalu rumah baru kamu yang berbeda. Yang gratis, yang rosi madamus, yang tu sakamu ti full do madamus baru kamu beli. Beberapa di nama sinar kita ko. Gaf hamot siar gego, bos mereka yang ini rumah. Direction kayo ini. Karasin na mag-ede mai. Enar kapan? Ega yung pagkakunan ng monde. Enar kapan? Yerofan ni famu. Medyo lang. Yerofan ni famu. Amagas. Sinti ko ba ito rin? Yohanis ko na ako sa galaposto ko majap na ito ko naman. Lumubufan ko tayo na yung mansa nila. Yomus Pilatus Yesus achi bude refuse warilokun Margorene achi refuse irrepsi shak kone dabarsani tikana samo irrepsi ishi warilokun gofo korati ujetani matai saya raka matamu bicara gofo korati pun mata saraka ishi ufata ilges itu bisani ufata mali ilges mali ni awal mali patu pada bedra mali tu tidak berlaku ufata ilges apa dia apa? Anda angkanya semua ingat pun bisa bawa. Ilges mana? Dima. Apa nama arifat? Kaya hari lebih siokar, kaya lebih salah berfikir. Ya ada ya sih. Fata dima tu misalnya. Orang pun ada salah kali. Reba berfire apa? Eje. Gara satu sedih ni atas reyamu tiudutan ini kisah ini kabar. Ya, atas reyamu tiudutan ini. Eje. Kisah ini kabar. Pilatus amas jadi pede. Dapat kolle kisah inar gini. Waktu kolle dapat inar gini. Akade tani pro gara kisah nitan gadi kisah ba. Zani Eje. Yesus immoo gofo qoraattii kaatee uffata dilgee uffatee gadi ba'ee yommus Pilaatos namichi kunooti. Namichi kunooti jedhan baay'ee. Qoraattii rakaayee uffata keessa rakaayeetu gadi baasee Yesuusiin warra Yihuudootaan jedhan. Namichi kunooti. Ilaala namichi kunooti maal jedhan jedhamu sababu Ilaala isaan luboonni warri hangafoonni fi eegdonni yeroo isa argan. Fannisi jedhanii iyyanii. Maal jedhan? Fannisi. Amaariffaan maal jedha? Siqaloo. Ulfa. Fannisi kan? Inni ulfa kunis. Inni simatan dura yeroo gaafa dabartu isa booddee isin simatu isa booddee yeroo tuffitu ulfa yeroo isin gara fannuutti as waggidawu bexaam የሚገርመው ማለፋ ማለት ነው
afaan Oromootiin dubbiseen balleessi asooggidoo mee dubbisi dhuguma si kenneera feestaas Kunis guyyaa qophee wal Faasikaa. sagalee kan Kunis guyyaa qophee Faasikaa gara sa'aatii ja'affaatti ture. eeshi Pilaaxoos yommus Yihuudootaan ilaa mootii keessan jedhe. Isaanis iyyanii balleessi. maayidha jedhanii balleessi asooggidoo balleessi Pilaaxoos immoo mootii keessan fannisuu ittiin jedhe. Luboonni warri hangafoonni immoo deebisanii nuyi Qeesaar mootii warra Roomaa malee mootii hin qabnu jedhan. Bakka nuti mootii kan biraa hin qabnu eenyu malee Qeesaar malee hin qabnu isa kana garuu maal godhu balleessi maal godhu fannisi asooggidoo Yommus akka inni fannifamuuf dabarsee isaanitti isa kennee isaan akkasitti Yesuusin fuudhanii deeman. baay'ee yeroo isin yeroo shakkamu gaaffii inni lammataa yeroo maali inni gatatanaan naqni yeroo simatamuu namni akka isin jiru ni gasin si malee kun ta'u adaraa kennu duraan deemin inni sadaffaan qabe salphifamu hin baay'ifte diikoosiin jedhu barbaade dhaqee baay'ifne namni isin jedhu inni arfaffaan yeroo gara fagootti deemu asooggidoo bakka balleessi asi isa arfaffaan dubban fuula isa boodee dabarsee kenne namni bakka dabarsee kenne kaballaa rukuttaa dabarsee laata in ajjeesan in awwaalan garuu akkas taatanii daftanii isa maal seenten yeroo ol kaafamuu jiran Amen. ara namni tokko ameen sana hundumaa dabartanii yeroo ol kaafamu Amen. yeroo itti resurrection the time of resurrection yeroo kaa bai Yesuus isin irratti dubbadhee jira sadarkaa kam keessa akkas hin jirtan hin beekuuf madaalaas warratti gadi tokko yeroo tokko laatu bakka hin gadi godhu achi keessatti galu waaqayyo dhufee nama sin gabbutanii sin Yesuus Kiristoos eega san ajjeesanii awwaalanii booddee Lukaas 24:1 Ilmi namaa harka warra cubbamootaatti kennamuuf fannifamuuf guyyaa sadaffaattis du'aa ka'uuf jira jedhee ittiin jedhan. Fayyadu. Ilmi namaa harka warra cubbamootaatti kennamuuf fannifamuuf guyyaa sadaffaattis du'aa ka'uuf jira jedhee ittiin jedhan. Torbattamin torbaffaan dubbise. Guyyaa jalqaba torbaniitti gaafa sanbata guddaa obboroo dubartoonni sun urgooftuu dibataa isa qopheessanii turan fudhatanii gara awwaalichaa dhaqan. Agichi awwaalicha ittiin cufanii turanis gara galfamee argatan. Jarri maal godhanii turan gaafa xumuranii ofiitir maal godhanii awwaalanii raatee dhaqanii xumuranii dhagaarra kaa'anii dhagaasirra kaa'u jireenya keenya dabaluu wanti kun raatee dhaqanii cufanii deemu. Baay'ee yaadannoo tokko tokko lallabee tokko guyyaa sadaffaan jireenya. Ameen jedhamu. Nama si bira jiru guyyaa sadaffaan hin dhufaa. Guyyaa sadaffaan guyyaa ol kaafamu. Guyyaa lafatti awwaalamtee waaqayyo dhufee lafaas. Yesuus sin akka isin irratti raajeen dubbadhaa mana keessanitti guyyaa sadaffaan haa dhalata. Guyyaa sadaffaatti jedhamti. Gaafa guyyaa meeqa fayyada jalqaba? Guyyaa sadaffaatti lafa madhaaf deemuufi. Awwaalicha keessa yommuu lixan garuu reeffa gooftaa Yesuus hin arganne. Hin jiru. Hin jiru bakka. Waa'ee kanaa waan jedhan wallaalanii utuu jiranii
kunoo dingata namoonni lama wayyaa cucculuqqisaa uffatanii isaan bukkee dhaabbatan. Maal jedhani? Dubartoonni baay'ee sodaatanii lafa ilaalan. Namoonni sun immoo isa jiraata maaliif warra du'an keessaa barbaadu? Isa jiraata warra beekamu tokko ameen. Ameen. Hallelujah. Ameen. Isa jiraata warra du'an Yesuus maqaa gooftaa Yesuusin arjirratti dubbadha. Wanti isin awwaaltan maqaa Yesuusin guyyaa sadaffaatti lafaata. Ameen. Ameen. Isa jiraata warra du'an gidduudha. Maaliif barbaadu? Maaliif barbaadu? Kaansee maal jedhee? Innoo asiin jiru ka'eera. Hallelujah. Ameen. Innoo asiin jiru ka'eera. Kaansee maal? Galiilaa utuu jiruu waan inni isinitti himee ture yaadadhaa. Ilmi namaa harka warra cubbamootaatti kennamuuf, fannifamuuf, guyyaa sadaffaattis du'aa ka'uuf jira jedhee. Yeroo gaaf yeroo maal yeroo simatamu yeroo sadaffamu yeroo salphifamu isfaataan maal jechuudha. Baay'ee ishee inni taanu yeroo galfannoo dhaqu inni arfaffaan jireenya Yesuus keessatti kun ta'e akka namaatti sun al tokko kun ta'e al lama al sadi lafa dhaqan kana keessa dabalu yeroo ol kaafamu yeroo gadi bu'u Yohaannis maal jedhe fixeera lafa qofa gaaffii qabannes kan nu musiiboo kan biraa eenyu jedhee ergamoota isaa qaxxalee kan jedhu gooftaadha. Deebii gooftaa dura dhiibbee. Kan dhufu eenyu siimoo kan biraa eenyu jedhee Yohaannis cuuphaan sitti nu ergee jennaan ana hin jenneen bara gooftaan. Ana akkasii jenneen. Hiikam maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Kanatu ta'a warri jaaman iji isaanii mana. Hin jedhu iddoo sana. Maatiyoos beeka. Maatiyoos beeka. Kuna tokko Abrahaam dubbise. Maatiyoos kuna tokko. Lamaa kaasii. Yohaannis cuuphaan mana hidhaa jiru hojii barsiisaa hojjetu hundumaa dhaga'ee karaa bartoota ofii isaatii Yesuusitti dhaamsa erge. Kan dhufuuf jiru siimoo yookiis kan biraa eeggannu jedheen. Yesuus immoo deebisee deebi'aa waan dhageessan waan argitanis Yohaannisitti himaa jedhe. Kan jaaman hin argu, kan okkolan hin adeemu, kan lamxaan hin qullaa'u, kan duudhaan hin dhaga'u, kan du'an hin ka'u, hiyyeessotaafis hin lallabama. Ameen. Hiyyeessotaaf wangeelii maal ta'a? Maal jechaadha gooftaan inni dhufee jiru ala jechuudha. Yeroo gaaffiin darba, yeroo simatamuun darba, yeroo salphinaan darba, yeroo fannoo bira dhaquun darba, Yesuusin jireenya keessanitti yeroo ol kaafamu. Ameen. Maqaa Yesuusin isin irratti ilaalaa wanti kan bu'ee jiru guyyaa sadaffaatti ol ka'uun isaa. Ameen. Nama si bira jiru gabaabseera xumureera. Yeroo ol kaafamu fuula kee dura jiraata. Maal dabalaa cimaa yeroo ol kaafamuudhaan fuula kee dura jiraata. Meeshaa hunduu wal ta'e ameen. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosin jireenyi keenya ol kaafamu.